Qalanii takka ta'a dhalaadha. Dhalaadha. Magaalaa Konkonni isii hundi kan dhaabbataa mataan isii kan maddii ciisa. Bakka eegas booda duma coraan duma lolu asrii san akkasitti sobanii karaa na buusanii maddii deemee giseen bishaanirra ga'ummaan xiyya deebi'ii jettee qubni kudhan kaati oliin dheeyxee qubni kudhan ka Itoophiyaa na biratti hin gaddeebituu naan jettee sanirra maallaqa kuma 20 naa keessee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arantana keessummaa isiniif qabadhee dhufan jira keessummaadhaa fi waan haaraa isiniif qabadhee dhufan jira. Ciyyoon tuni Saudi Arabiyaa dhufte kaleessa nama shaniin airportii dhaqee bilachuu isan keessa takka immoo jitu shorte sammuu likin jirtu maneedhaa keessa waggaa meeqa tutsa amata kaafi jeessa deechu khale galgala taaksii godhee fi shufeera ajju waltee jechuudha hanga gartee mana isaanii akka deemtu godheen ture jechuudha ammaan tan immoo isa lameen kana jira isin tun immoo seenaa adda qabde jechuudha waan gartee mee biyya sanitti biyya Saudi Arabiyaa sanitti isii mudate akkamitti gartee biyya irraa baatee kachi seente nuuf himti sirraa okay. Embaasitti nutti fidanii jechuudha. Embaasitti nutti fidanii. Embaasii rakkoo wayii takka uumame embaasitti dhaqee harka kan deeggaluun barbaada jedhanii siigalee bakki nuti itti hidhamne sani mana hidhaa shurxaan Suudii nu qabeetii miti achitti kanin arge gadhaanii hin gaafanne ittan aaree ture maaliif isin nama himtu gizee isin nama himtu dhagee itti siqee gaafadde maal taate jedhanii gaafadheeni jechuudha. Rakkineesi an duraan maaltu isii xinnoo tana biyyarraa baase jedheeni itti aaree dubbisuu dhiisee cal jedheetuma itti dhiise sanuu mucatti atu hin hojjetattuun jedheeni baatii lama bara argan dhufe reefun dhufe jette xayyaba amma maal gochuu barbaadde galuun barbaada duuba birri 50 warra keessanirraa baastee maaf galtaa akkana seenaa wayiitu jira gizee sani seenaa nama gaddisiisu waan ajaa'ibaa waan ijoolleen baharaan Suudii deemtan biyya Arabaa deemtan irraa barattanii jechuudha wanni kuni akka irraa ifeeydanii isinin jedhaa sumaanu amaana embaasiin natti laatte nama lama jechuudha. Isi fitan harar galte jechuudha kal'eedde jechuudha naaf yaasuun korsisneetiin jirra natti laatanii akka amaanaa jechuudha ganditti galchitu jedhanii natti laatanii anaatu qabee dhufeeni birri takka harkaan qabdu wooman qaba wajjin baasnee nyaataatiin jirra rabbina haa gargaaru waan isii qunname isittiin dabarsa isin haa dubbattu. Mee jalqaba biyyarraa kami baatame? Biyyarraa moo ijoollee lama takka lachuu heerumtee jirti. Ni ana nanjen an indeemuun jeen barumsa kiyya dhiisee indeemuu ennaan Riyaad deeyneet ati Aaminaa obboleeyyiin kan keeni jira Aaminaa iftuu firoo isaan si fuudhanii dalaguun obboleeyyiin Riyaad jiranii isaan afranuu kabbaa kiyyaatii miti kadiirran kiyyaati annan baasanii obboleeyyiin kan abbaan fi ittiif ummaan fi namaa dhalanii ji'eeniitiin nama afurii jira tokko ibsaadha takka Aaminaa takka iftuudha takka firoodha. Sanirraa bakka hin qabnu naan janii anillee akkasitti sobanii karaa na buusanii maddii deemee giseen bishaanirra ga'ummaan xiyya deebi'ii jettee qubni kudhan kaati oliin dheeyxee qubni kudhan ka Itoophiyaa na biratti hin gaddeebituu naan jettee sanirra maallaqa kuma 20 naa keessee takka dura naa bishaanirra gee baararra bishaanirra basoosarra naa gee achiin bakka deebi'ii naan jettee naa keessee obboleeyyiin kiyyilleen seefaanin deebi'aan deemaa akkanatti hin deemin jeeni nama niiraarra na argan sanirraa illee maqaan isaa Aademii achiin gaddeebisanii niiraarra keenyarraa kuma 20 baasee Itoophiyaatti hin deebi'uu jee didee haan hin deebi'a jeenummaa xiyyeeffaadhaan ogguu isaan boru gaddeebifna jeniin halkan baraarii makiinaa deemtu qoree deemee bishaan baarbee takka bakka niiraatti argan sani warri niiraa arguu fi didee achi taftee takka immoo hojii baanee dhufneet amma gisee bakka basmaatti godhan takka gisee geenyu Jabuutii moo achuma Jabuutii miti Yamanii miti eega doonii baanee Yaman keessa qunnee sasi bekkisa Alisaabiti eegachi geenye bakka obboleessi sanarraa dawwalee isin lachuu gadiin isin deebisa deemina karaa wanni jira saarokaa jira nama fixu jira nunjee sanirratti bakka obbolee loltee milyoonaan
bakka sirkii isii bittee wanni silkii naa bittee huccuun naan bittu jettee anilleen sanirra xaaree isii maddii deemee isilleen gadi hin deebine jan karaa biraatiin kuttayyanii bakka aan deemee obboleeyyan mara biitee hojii karaa sanillee dabree bineensi sanillee nan dhooyne kan jalaa fixellee nama fite akkasumaanillee suudii seenee bakka dallaallitti nama argatu san gisechi geenyochirraa haramni dalagaa deemee khamisirraa gisee odoon dalagu jiru aramni dalagaa giseen xiqqoo dalaganatti hin dhiisu ganamurraa wayinirra na baaseet na laalaa ganamurraa hunda nyaadhu naan janii awwaan isa mana san keessa wayii jira mataa namaatti jira mataa ilmoo namaa oromoo jira achirraa bakka mana tokko. Lala amma isin xiyyoon maal jette beektaa dallaalli gartee bakka mana arabaa naqe ganda arabaa dalagaaf galchee yeroo hundaa'u jarri kun jarri isin bira dalagu kun jara gartee sakaraana baalagee baxaraana jechuudha. Yeroo hundaa'u angartee saayikooloojikaalee gartee akka isin kaleessa gartee akka isinitti himte jechuudha. Kaleessidhaa gartee irraa fudhachuu fedhan gartee kan isinitti himte jechuudha. Maaliif yeroo hundaa'u gartee kuduraa tufaa muuza paapayyaa gartee waan kana nyaadhu an janitti ganamurraa ammas immoo miizaana gubbaa na kaanete mazanetti kana nyaadhu akkasimi akkasatti mire kana nyaadhu jonnetti namas ganamurraa nama zanigatti. Oke achi booda osoo deemu ganamurraa nama gabanii bakka sanbooda nama zananiit achirraan osumaan jiru mana ulaa tanan banini naan jeen ulaan san cufaadha gunta akka duraa dhufu giseen banu maali na fakkaatti shaangullitti warrees keessa kaayyate gisee meeqatti deddeebi'ee mataan namaa kan hojiidhaadha achi keessa jira qalanii takka ta'a dhalaadha magaalaa konkonni isii hundi kan dhaabbataa mataan isii kan maddii ciisa bakka an eegas booda dumi coraan lolu asrii san bakka takka galanii mana san bananii dura osoo mana san hin banin ilma fuudhuudha kaniit ilma fuudhanii dhufanii aramni ulaa san banaannaan gise mana hunda babbananii laalan banuu didanii ashaganii aramni san irrattu ka'ee maddi yaanii mana san ammaaliif didan jee warri qamoo dhufe jechuudha warri gartee qamoodha dhufe amma lamxiyyoon miskiina si beeta daa'imasi mana nama qalaniiti akkuma isin jettu wartee namaa bashaadha mataan si dheerattee qalanii mana keessa kaanii cufanitti dhiisan jechuudha. Isin gartee kuma nasiibatti osoo deemtuu gartee mana kana hin bananii jedhan isaan itti mana jedhan isin deemtee bantee jechuudha. Hoggaa ol seentuu mataan qalamaadha dhiini gartee dhiini hiriyaa mere. Ni jira dhiini. Ati garuu dhibbaan dhibbatti dabaafattee. Nama ta'u. Itti deebi'eetiin maali maaltu as keessa jira je'ee gubbarra dhaabbadhee anuukka tokko tattee dhiinillee lafarra yaa'aa jira mataan namaa jiidhaadha. Akka ciifti gisee meeqatti deebi'ee gubbarra dhufeetiin qaama kaan hin agarree mormumaan agarree asumaa oliin qaamni kaan hin jiru mormumaa ol mataa'ee sanumaa fuula isii sanumaa jira ija keessaa fuudhanii jiran ammoo ijin jirtu ija lameen keessaa baasanii jirtu bakka san booda anis otumaan jiru asrii san najjeessu qaanii waliin na yaammatanii bakka takka galanii ulaa san bananii sharaatti maranii bakka sanitti zubaalaa gataranii na yaamanii kogguri naan jeenii hayyee jeenii wayittiin jira jeenii giseen xiqqoo dhaabbadhee gisee isaan mana sanii gayyaan akkanumatti utuma isaan nagaranii rabbiin kiyya kun anuma baasuuf bishaanuma kiyyaa tafee san booda bakka usee maddu osuma isaan nagaranii gibbii guyyaa san takkaa kan hin banin mucaan dhufee waan takka shaggii waan akka billaa dheeraa tokko hundi bitee fi dhufee xiqquma akka gaqqabee akkanuma oduma isaan iyyaan nagaranii akkanuma gibbii banee rabbiin kiyya kun akkanuma namatti dhaabbatee hulaa bi'ee osumaan fiiguu kamisirraa osoon halkanii guyyaanuma fiigu odoo gisee shurxaan na qabu warra sanin nabbituu deeman jeetumaan fiigu osoon fiiguu osumaan fiiguu manaa raftitti takka halkan tokko bulee osoon fiigu kamisirraa qe'ee osoon fiiguutillee shurxaa dura mana masgiidallee seenee masgiida tunte iyyee shurxaan shanshalatan akka haydirqiidhaan ati maraattu dhufu jechuudha. Maraattu naan jenni shanshalata harkan naqaanii shanshalata harkan naqaanii achiin fuudhanii mooraa waraanaa nageessanii achirraa bakka fuudhanii kanin ammoo madii dhufe ubaarak kana dawwalanii
takkalleen Oromoo takkalleen dawwaltee acha itti dawwalanii lakkoofsasiin qabanii biyyooti re'aa jirta moo kamis jirta maan ifee ta'in aan jetteemi an kamisutti nuuf qoba qabaami kamisumaan jiraan jeeniimi tun maraattuudha bakka ettee re'aa bakkee tirtutu re'aa diinaan jette ati maraattuudha silaanii raasirraa kabaleetiin maddii sibidaa naan jette bakka eega maraattu obboleettiitii jaamtiin beeku warra onniitii naan jette Oromoo naan jettee tun maraattuudha eega re'aa jettee bakka fuudhaadhaa hidhaasuu diddarbaa galtoo etteenimi qoonqollee halkanii guyyaa nyaatu didee san booda bakka ubaarak rannaa dawwalinni ubaarak san achirraa dhufee na fuudhee kunis kabiratti akka fadhanna godhu deeman jeetuma yala deemee bakka achi dhufnaan ilmaan Oromoo goree bakka mana san seene. Seenaan si egaa dheertuudha garuu namni gartee waa'ee keessa sirri beeku isiidha wajjin dhuftee meeshiirraa waan takka dhageeffanna. Okay, ashama akkam jirtu sinin jedhan jirarra deebi'ee mucaan tuni amma kaameeraa dura jirti waan hedduu waan duran dubbatte waan amman dubbataniitu jira bakka isii bu'eetti guutuun barbaada maaliif namni irraa barachuu qaba ijoolleen biyya namaa keessa jirtu daa'ima ammallee kaameeraa fuula duratti arginaan irra daddarbaatiin jirti xinnoodha hin argitan jedhee yaada jalqaba gaafa mana san hojiidhaaf dheetu jechuudha akka shurxaan suudii ittilleen gurbatti himetti jechuudha jalqabarraa quban qaba waan imbaasii keessa jiruu fi quban qaba ture gizee mana sanii dheetu jechuudha hojjetuu natti hin dhiisanii jette gizeen ani amma madiquudhaaf bishaan fudhadhee wanta jedhee gizeen ani kan hin dhiqin nuti dhiqaa jedhanii mucattiin mana sanii ilmoon mana sanii jechuudha dhiitii ammallee nyaata biraa nyaachuu natti hin dhiisanii kuduraa fi muduraa nyaadha jetti guyyarraa nama zananii jettee akkasiin himattetti jechuudha gizee sanii ammallee foon qalanii mucaa itti fuudhuu deeman san gubbaan naanneessanii kottu cirinaan jedhanii kanee mucuma warra sanni dhalate saniitu fuudhuudhaaf deema foon qalanii isa gubbaan naanneessanii kottu cirinaan jedhan jette guyyarraa way qalan jette ammallee guyyarraa waa qalanii jette ammas bishaan fuutee mucaa gubbaan naannofsitee madaamiin mana sanii jechuudha mucaa itti fuudhuu deemu kana gubbaan naanneessitee marra sadii gubbaan naanneessitee dhuginaan jette nan dida jette gizeen ani didi akkana naan jaan jette afaan arabaa way beetti akkana naan jaan jettanii sodaachisan qawwee itti fuudhanii faada akkanatti himatte jechuudha hojii tasuma natti hin dhiisan jette maal nyaatta jedhanii wooma nyaadhu kana natti as guuran malee hojii hojjetuu natti hin dhiisan jette guyyarraa mucayyoon mana sanii jechuudha miizaanatti ol neexee nama zanti jette haala saniin rabbiin isii baasuudhaaf jechuudha duraan hulaan gibbiin hin banamtu jette baatii lama baggizee mana san keessa turtutti gibbiin hin banamtu jette guyyaa sana akka tasaatiin banamte rabbiin isii baase jechuudha khamisirraa kaatee mana meeqatti hidhamteeti shurxaan natti fidaa jettee akka mootummaan suudiitti illee himetti jechuudha embaasitti embaasa matanaayyuu na seenuu didde naqaluuf deeman jette yoo nama Oromoo arganan seenaa nama Oromoo natti fidaa jette hulaa duratti didde ijoolleen Oromoo guutuu nama 70 wayii achi keessa jira jechuudha warra baasabooraan dhaqee arabni maallaqa dhoorkatee rakkatee arabni daffaree daa'ima qabuut achi keessa jira nama 70 wayii jechuudha achi keessa hundi irra guddaan isaanii habashaadha afaan habashaatti dubbatanii Oromoon itti gabbaasanii afaan Oromootiin nuti Oromoodhaa kun as keessa jirra kottu gali jedhaniini akka isiin achi seentu taasisanii jechuudha galuufan deema jennaan galchii amaanaa biyyattii mana isaanii geessi jedhan imbaasiin natti kannee jechuudha. Haasawaa sanatti dheeressinu kanaa olii gartee kan qalamaa jiru biyya rabatti qalanii baasanii geessi keessa baasanii wanni hin baasan hin jiru sanuu mucayyoon daa'ima amma meebi gartee sammuu siidhaa keessa waa fudhachuu fedhanii yookaan immoo ija fudhachuu fedhanii yookaan immoo kulaaleetii maal jedhan kana fudhachuu fedhanii kanaaf biyya namaa isinii gahee jira uummata keenya yoo baqattummaa feetan kottaa finne baqadhaa isin qubsiifna wallahi waan hin danyu yoo gartee qarshiilee yoo maallaqa dhabne karaa akkatti qubatan gartee karaa isin keenya arrayii dhugaasni dhalaan teenya amma daa'imni tumee maal daleetii mee achi biyya raawwatanii mee bara qaxxamurtee mee waan hundaafuu baga rabbiin egaan fide baga rabbiin galchee biyyi ta'e galamsoomsa galamsoo kan keenyalleen bakkummaan tijaafa baank yemmuu wanniidha qubatanii jiran ganda yoo jeniitti irraa gad jiran ganda keessa galamsoo mire galamsoo asirraa galamsoo ni geessina namni isii beektan nuqu namuu dandeessan garuu inshallah nuti asirra ni geessina gara galamsoo ganda keenya
Takkaffaa lakkoofsa warra isaanii hin beektu wanni imbaasiin imaanaan itti laatteef lakkoofsa warraa hin beektu daa'ima itti taphatanii jedhaniiti jechuudha. Birrii tokkoof harkaa hin qabdu isaan lachuutu anumaatu birrii irraa baasee olii gad oofaa jira. Rabbiin haa gargaaru hanga galamsatti illee galchutti wajjinan jira jedheetumaan taa'utti jira. Du'aayii godhaafin iseen jedha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya yaasuun gara isaatiin xumurateetiin jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك كينيا كبجمو كم جرتو نجاه كيسني فيادا لقاد بتشوف واني قرتي وبليتين تينيتون أما دبتشا جرتكون نما قرتي أما دقوف وان هارياتو ودندا قرو كان دور اللي وانا كان هدو دقينيا قاف سعودي تره وبليو تكينيا كان قرتي من أربعة دلقان وانا كان هدو دقينيا جتشو مالي أربعة تكو جرا كان قرتي هجتو رجاني أنا برا هجتو جاني فودتني من جيسني أما قامتي يوم كيسة خضرة نادو أنا ميزانم تو مالي كيسة جان أكغرتي وني سامبر الرابر بعد سان توليفي تو أو فدان كاليته ملا إيش ما قرتي إجته ملا كيسة فودتن وأنا كنا درو دقين جراني فوراني سينكاني كيسة سينكان سيناچو سمال سيقولن سيأكفان كمان أتفق دلقا أركض ليتين جرا بكبرات جاني كرو بودرة وني سيادم وان بدا سرتي آدني أكسر نمك علاني كله كيسا فراتن إجا كيسا فرات وركسي هدو تجرا أبليان كينيا قرتة كان سعودي كيسا جرتان هندي كيسان أرمكا بيجلا جتشوني سنو الفات إرجع بياباتني تجراتن دلقتني فيجرون غاري أجر وانا كنا واني سنتي ما جروف إفيجنو جدا أكجوتنيف إفيجنو جدا أكجوتنيف ورّي قرتي بيا كيسة جرتان هاريت تجار بيا سعودي بيا عربا بيا برا ديمون همبر باتشس إسني قاله همبر باتشس ورّي كيسة جرتان أمّا هجّة جرتان إفيجنو هجّي رودي أمتان قرتي نما بيتانيرّا دلالي غري مالكم مسار كچوداف بكار كتسين درب ماليني غري نيو غرتي نمني كان كومال ماري بشرين دلگه كومال مان دلگه اتي كوما سدي كوما فروجان فراشكو قبط مالف كفلتين قدان كون سيكا فلمار سيغلي بك غري غتي ستول كاسنيتي اكاتي گمده دلگد برنا دلگد ام متي كيسه دربته وان براتو سكون ما يچودا كنافو وان بليتي كينيا كن رگه akka gartee isin irra goome akka gartee isin nu agarsiifneen isin injaa baara guunu waan san arkanii rifachuunu onneen gartee nama dhaabbatu nama garee kan dhukkuba dhaaba dhiigaa waan akkasii dhiibbaa dhiigaa warri qabu waan akkasii yeroo warkee kaachitti gaggabee hafuutu jira rabbiin gabbaleetii teenya tana bishaanis midhaanis addunyaa irratti waan hafeef ganaa gartee ربنا شكي سايسي باسيچو كانوا اسنتين ديريسو افيغنو غدا غدا فيديو كنا كبرم سينيفتو افدي غدان كبا كانوا فيديو غرو لايك شير غدون دغتنا نغا نفترا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته